Ashama akkam jirtu hordoftoota Abduu Guide barnoota ajaa'ibaa takka isinii qabadhee dhufee jira. Namoonni baay'een Facebookii banachuuf jecha yookaan immoo Facebookii jijjiiranii banachuudha. Akkasuma Facebookii wal jijjiiraa fayyadamuu irratti namoota baay'eetu rakkachaa jira. Akkasuma gaaffii kana irra deddeebi'anii na gaafataa turan. Haala kanaan haala salphaa ta'een daqiiqaa xiqqoo keessatti akkamitti akka Facebookii banannu, Facebookii banannee jirru irratti Facebookii lammaffaa banannu, akkasuma haala kamiin akka wal jijjiiraa fayyadamuu dandeenyus waliin ilaalla jechuudha. Kanaafuu daqiiqaa xiqqoo keessatti Facebookii fayyadamu banachuuf haaraa yoo duraan banattanii qabaattan salphaadhumatti log out ofirraa gootu jechuudha. Sarara sadantu itaniituma xumurarra deemuudhaan log out ka jedhu kana tuquudhaan log out ofirraa goona. Yoo aappii haaraa buufattanis akkamitti akka banattan akkasuma yoo duraan qabaattanis jijjiirrachuudhaaf lammaffaa banachuudha. Log out isiniin jedha, log out diimaa kana tuquudhaan irraa baanaa jechuudha. Yeroo irraa baatan Facebookii lama sadii qabdu yoo ta'e akkasuma godhaa jijjiirtanii fayyadamtu. Amma kun Facebookota jiran naaf fida kan hin barbaadu irra tuqeen irra seenaa jechuudha yeroo barbaannetti. Garuu haaraa banachuuf create new account ka jedhu kana tuquu dandeenya yookiin immoo login to another gochuu dandeenya akka aappii haaraattis. Login to another account ka jedhu kana tuquudhaan bakka silaa login goonu Facebookii haaraa akka nama gadi buufatetti nuu fida. Facebookii haaraa sirrii ta'e banachuudha waan ta'eef create new account ka jedhu kana tuquudhaan gara fuula duraa adeemnaa jechuudha. Facebookii haaraa, Facebookii sirrii ta'e banachuudhaaf create new account ka jedhu tuquun gara fuula duraa adeemna. Get started nuun jedha. Get started ka jedhu kana tuqnaa jechuudha. Kana jechuun Facebookii duraan fayyadamaa jiraatanis lama sadii fayyadamuu dandeessu, rakkina hin qabu. Akka haaraattis haaraa irratti seentanii banachuu dandeessu jechuudha. Maqaa keessan first name irratti maqaa keessan, last name maqaa abbaa yookaan immoo waan feetan maqaa barbaadan banachuu dandeessu jechuudha. Waan maqaa keessanii hin taaneen alas waan feetan fayyadamtanii banachuu dandeessu. Abdii Jamaal jedhee irratti haguutu maqaa abbaa. Sanaan booda next tuquudhaan fuula itti dabarfannaa jechuudha. What is your name jalatti erga maqaa keenya guunnee kaanee jechuudha. Next tuquun fuula itti dabarfannaa jechuudha. Erga maqaa katabannee kaane. Next kana tuqannee erga maqaa barreessinee next tuqannee yeroo gara fuula duraatti dabarfannu set birthday dha. Guyyaa dhalootaa. Guyyaa dhalootaa sararri jalqabaa guyyaa itti dhalanne guyyattii qofa guyyaa tokko haga 30 keessaa tokko filanna kan ta'e filanna. Inni jalqabaa baatiidha. Baatii filannaa jechuudha. Baatii keessa dhalanne. Inni dhumaa bara keessa dhalanne. Bara sana waggaa 18 ol godhachuu qabdu maaliif wantoota adda addaa restrict sirraa godha. Kan jalqabaa tokko haa godhu, tokkorraa kaa'u. Kan lammaffaa Jaanuwaarii haa godhu. Kan sadaffaa bara 1990 wayirra osoo keessanii bareeda yookaan immoo bara 2000, 2001, 2002 waggaa 18 ol akka ta'utti jechuudha. Kanaafuu asirraa bara 1999 irra ga'een jira. Bara 1999 tokko Jaanuwaarii gaafa bara 1999 dhalootaatti guunnaa jechuudha. Sanaan booda erga haala kanaan guunnee kaane set ka jedhu tuqannaa jechuudha. Set kan sidiif seetii jira, seetii tuqannaa. Next tuqinna. Next ka jedhu kun jala isaa jira. Waggaa 25 jira. Hayyee haa ta'u next tuquun fuula itti aanutti darba. Asirratti saala filachuu qabdu female dhalaa, male dhiira tokko filannaa. Next tuqnaa jechuudha erga filannee kaane. Next tuqnee fuula itti aanutti yeroo dabarfannu lakkoofsa bilbilaatiin bananna yoo ta'e lakkoofsa bilbilaa keenya bakka kanatti guunna. Rakkina hin qabu, emailiis boodatti guutuu dandeenya waan ta'eef lakkoofsa bilbilaa keenya koodii biyya jirruutiin galchinee next tuqnaa jechuudha. Emailiin banachuu barbaannaan ka jalaa sign up with email ka jedhu ni jira. San tuquu dandeenya. Garuu lakkoofsa bilbilaatiinis banattanii kaatanii booda emailii itti guutuun ni danda'ama. Sana isinitti agarsiisa, rakkina hin qabu. Next tuqnaa jechuudha erga lakkoofsa bilbilaa itti guunnee kaane. Next tuqnee fuula itti aanutti irratti password nu gaafata. Passwordin keessan hedduun isaa 6 oli. Qubee lakkoofsa fa'aa oolmattanii osoo fayyadamtanii bareeda qubeef lakkoofsa. Password itti guuttannee next tuqannaa. Next tuquudhaan fuula itti aanutti dabarfannaa. Save your login info nuun jira. Kanaafuu save tuqnaa amma password itti galchuun barbaanne waan ta'eef save tuquudhaan asirratti seeraa fi heera Facebookiin kaayyate simachuu qabna. I agree ka jedhu tuquudhaan ni xumurraa gara Facebookii achi nu dabarsaa jechuudha. I agree kana tuqnee haga inni gara fuula duraan nu dabarsutti ni eeyna haga inni asii banee gara fuula duraan nu dabarsutti yeroo tokko networkiidha akkas jira. Sanaan booda ammallee save your login info yoo sidin jedhe save fi note now jira. Save godhachuun ammas gara fuula itti aanutti dabarfannaa jechuudha. Yeroo tokko namoota 5 jalqaba irraa akka nuti add goonus nu gaafata. Asirratti profile irra kaawwadhu nuun jira. Profile keessan irra kaawuu barbaaddan add picture jettu. Yoon barbaadne immoo booda irra kaawuu barbaaddan skip tuquun gara fuula duraa deemna.
Amma welcome to Facebook nuan jedhee jira. Kana jechuun Facebookiin kiyya almost banamee dhumatee jira. Tarnoonii gochuu dandeenya yookaan not now. Sanaan booda skip gochuu dandeenya waa tokko rakkina hin qabu. Yeroo tokko friendii namoota 5 add godhinuun jedha. Add gochuu dandeenya. Yoo feenes immoo yoo nun barbaachifne skipis gochuu dandeenya rakkina hin qabu. Namoota 5 jalqaba akka nuti Facebook irratti add godhannu notificationii turn on yookaan skipis jechuu dandeessu waa tokko rakkina hin qabu. Haala kanaan nuu fida okay dhuma tokkanna. Fixannee jirra gara Facebookii seennee jirra jechuudha. Erga asirra seennee kaane lakkoofsa bilbilaatiin banattan taana salphaadhumatti sarara sadan tuqxanii settingii keessa seenuudhaan iimeelii irratti hidhachuu yoo barbaadan iimeelii hidhachuu dandeessu akkasumas settingii isa tokko irratti sirreessuu dandeessu jechuudha. Mallattoo settingii tuquun gara fuula duraa deemnee akkaawunti seentarii irra seenuudhaan akkaawunti seentarii keessa bakkuma kana gidduu isaa irra tuquudhaan as jala bakki personal detail ni jira. Personal detail irra seenuudhaan contact info seentanii iimeelii itti hidhachuu dandeessu jechuudha. Amma already Facebookiin keenya banamee xumuramee jira. Gara profaayilii keenya deemuudhaan profaayilii irra kaa'u baanerii irra kaa'u akkasuma mata duree tokko jalaa sirreessuu ni dandeenya jechuudha. Garuu Facebookicha erga banannee kaane kabiraatiin wal jijjiiraa banachuu fayyadamu sararuma sadantu ine log out ka jedhu kana tuquudhaan wal jijjiiruu dandeenya. Log out nu jennaani log out yeroo jenne maal nuu fida Facebookii adda addaa kan duraan qabnus nuuf fida kabarbaane irra tuqinaa jechuudha. Kabarbaane irra tuquudhaan jijjiiraa fayyadamuu dandeenya jechuudha. Haaraa banannee xumurree jirra. Garuu immoo wal jijjiiraa fayyadamuu barbaanna wal jijjiiraa fayyadamuu dandeenya. Yeroo tokko sarara sadantu ine bakka profaayilii sana fuula dura bakki kun ni jirti asirra tuquudhaan salphaatti login to another account ka jedhu kana tuquudhaan asirra Facebookii barbaannetti jijjiiraa fayyadamuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu haala salphaa ta'e kana steepii kanaan Facebookii mataa keessanii Facebookii lammaffaa sadaffaa banachuudhaan itti fayyadamuu dandeessu. Dirqama Facebookii tokko qofa wanti jedhamu hin jiru. Haala kanaan banadhaa itti fayyadama. Barnoonni keenyas kana fakkaata. Haga ittaanu walitti deebinu turtii gaarii.